Ashama harka fuudhee hordoftoota koo akkam jirtu nagaa keessaniin isiniin jedhaanis nagaa kootii galata rabbii har'as immoo viidiyoo tokko qabadhee isinii dhufeera. Innis maali yoo jenne beektanii akkuma duraan hiiboo mammaaksa oduu durii baacuuwwan akkanaa kanaan isiniif dhiyeessa durumaanuun beektanii warroonni immoo maatii kun taane kotta maatii kootti dabalamaan isiniin jedha. Warroonni maatii kutaatan immoo sheerii gochuu hin dagatinaa na jajjabeessa akkanumatti isin jedha. Warroonni immoo maal taatee chaanaalii kan irraa baddinaan jettan immoo guddaa galatoomaa. Hannagaan qabaa haaluma xiqqoo ishiinaan bijaa'uu didee irraa badee ture dhiifama isin gaafachaa isin irraa baduu kootiif jedhee harka hibboo wal gaafannaa. Hibboo hibib jedhama mitire kanaaf isin hunduu qophiidha deebisuuf jechuudha. Kanaaf hibboonis jira jechi akka soorkoo fi soorkootis jira waan akkasii kana ilmaan Oromoo immoo baay'ee hin danda'anilleedha. Sirriitti dandeettii akkanaa kana namni hin qaba jedhee yaada. Keessaayyuu abboonni keenya galgala gisee taa'an waan akkanaa kana baay'ee haasa'u. Ijoollee keenyatti galgala gisee maatii wal ga'ee taa'anii jedhan waan akkanaa kana baay'ee haasa'u. Kanaaf waan akkanaas isiniin jedha. Amma haasaa isinitti hin dheeressu gara gaafii keenyatti deebina. Akkas jedha namni Itoophiyaa jiraatu sinii galee namni Itoophiyaa jiraatu maaliif hektiraatti hin awwaalamne jedha. Sinii galadhee yaadaa irraan sinii deebi'a. Namni Itoophiyaa jiraatu maaliif hektiraatti hin awwaalamne jedha. Deebisaa. Namni deebistan jirtu yaala kumantii jalatti si yaala. Sinii galadhee yaada. Deebiin anas sinii deebisa moo yeroo biraa deebii qabadhee isiniif komantii jala isiniif kaamoo ammoo isiniif deebisaa. Namni yaaltanii yoo jedhe namni Itoophiyaa jiraatu tokko namni Itoophiyaa jiraatu maaliif hektiraatti hin awwaalamne kan jedhuufi namichi jiraachaa jira malee hin du'e hin jenne. Garuu erga du'e immoo maal godhuu Itoophiyaa keessaa gara hektiraa deema jedhama deebini. Kanaaf jechoonni hedduun immoo jechoota akka walxaxaatti. Kanaaf ani isin akkasiniin jedhee inni namichi dura Itoophiyaa keessa jiraatu iyyuu maal godhaa eega du'e reeffisaan maal godhu karaa hektiraa deema kan jiraatuun jedhe malee kan du'e hin jenne sila kan jiraatuun jedhe. Anis deebiin isaa kana fakkaata. Achumaan gaafii biraatti fufna. Kottaan isiniin jedha gaafii biraa sirriitti immoo sirriitti irra deddeebi'aa viidiyoo kana sirriitti yoo dhaggeeffattanii jettan waan baay'ee wanti irraa hubattan hedduu jira. Waan baay'ee waan guddaa irraa hubattu. Dhagaa gurraacha laga keessa yoo buufne maal ta'a? Maal ta'a? Dhagaa gurraacha laga keessa yoo buufne maal ta'a? Yaani bishaan keessa yoo buufne maal ta'a? Deebisaa. Dhagaa gurraacha tokko amma fuutanii yoo bishaan keessa gabbuustani booda achi keessaa yoo buuftan maal akkam ta'a dhagichi sun? Deebiin dhagaan hin jiidha malee waa tokko bifan jijjiiru. Gurraachina isaatis hin jijjiiru, diimatis hin deebi'u, bishaan adiittis hin deebi'u. Hima jiidha malee waa tokko jijjiirama tokko hin qabu. Kanaaf akkas dhiifama telefoona xiqqoo ishiin irratti bilbilame. Dhiifama sagaleen koo addaan citee ture bilbilin irratti bilbilame sanaan saniif bilbila kaasuu dhaqee xiqqoo sagaleen addaan cite. Amma walitti deebine gaafii isin gaafadhee dhaabinatti fakkaate. Akkas jedha gaafii sadaffaan jechuudha. Inni sadaffaadha mitire hiibboodha. Inni sadaffaan akkas jedha
namni tokko akkamitti hirriba malee guyyaa 20 turaa jedha. Namni tokko akkamitti hirriba malee guyyaa 20 turaa jedha. Deebisame namni tokko akkamitti hirriba malee guyyaa 20 tura. Gaafii kana isiniin deebisu viidiyoo biraati irratti yeroo biraa isinii deebisa. Dura garuu xiqqoo dhiifama namni natti bilbilee sababa saniitiin addaan cite. Gaafii kana viidiyoo biraati irratti isinii deebisa moo amma isinii deebisuu barbaachisa? Yeroo garuu namoonni hedduun koomentii jalatti deebisuu hin dandeessanii yuutuubii kiyya duraanii jala gabbuutanii yoo laaltan yoo yaadattan ta'ee warroon duraan hordofaa turtan gaafii kana hamma durallee barsiiseen ture. Namoonni baay'een immoo gaafii na gaafatanii akkamitti guyyaa 20 tura guyyaa 2 turuu hin danda'u namoonni hedduu jettanii. Deebiin isaa namni tokko akkamitti guyyaa 20 hirriba malee turaani? Guyyaa halkan rafeeti namichi sun. Halkan hin jenne ani amma guyyaa 20 hin jedhe malee sa'a 24 hin jenne doo sa'aatii 24 jedhe iyyuu mushkilaadha. Garuu immoo guyyaa 24 guyyaadha malee halkan miti. Halkan rafee guyyaa osoo hin rafin guyyaa 20 ture jedhama. Kanaaf gaarraa fi asuma irratti hin dhaaba. Yeroo biraa immoo mammaaksan isiniif deebi'a. Viidiyoo biraati irratti mammaaksan isinii dhufa. Kanaaf nagaa ta'a. Hundumti keessanuu nagaa keessanaa jiraadha. Bakka jirtanitti rabbiin isinaa eegu. Du'aayii keessan godhadha. Rabbii keessan kadhadha. Rabbiin dhukkuba kanallee nurraa haa kaasu. Warroota nama hidhamanii mana hidhaa keessatti illee rakkachaa jiraniifillee rabbiin furmaata haa furu. Waa hundumaa rabbumatti harkaa qaba malee nama miti. Rabbiin immoo waa hundumaa gochuu hin danda'a waan ta'eef rabbiin isaaniifillee gargaarsa haa godhuu fi kan dhukkubsatellee rabbiin haa fayyisu. Kanaaf nagaa keessanaa jiraadha. Viidiyoo biraatiin immoo walitti deebinaan isiniin jedha. Bye bye.